abaluun takka bakka akkasii naannoo akkasii jira jechaa jiran ijoollee wal quba qabdi hundi ishee wal quba qabdi ilma walloo takkarraa gaafa keessi cabe yoo xiqqaate maqaa artiitiin namni deemu namni dhibbi takka akka rakkoon irra ga'u hin dagatina antan siniidhaama akka obboleessa kiyyaatti akka obboleessa keessanii takkatti akka ilma Oromoo takkatti wanni siniidhaamu kan qeensi takkarraa cabin ijoollee walloo dhiirri walloo takkittiisee dhiira kutaa Oromiyaa dhibba takka naannessiti hooliyyi bari ijoollee kutaa Oromiyaa keessatti hundi isheetu hooliyyi dhiirri walloo takkittiin garuu dhibba takka Oromiyaa keessa jiru caalti sababni isaa argaa waan jirruufi dhiira diina kofitte lafa natti gubba dhaabbattee biyyoo fi eeggachaa jirtu sila amma faanu namma marri ijoollee walloo nurraa mataa qabdee taa'u jirtu kun sila karaa argatee xiqqoo takka karaa Oromiyaa kutaa guutuu Oromiyaa takka seenne bara guutuu Oromiyaa tana weeraree daaraa godhee yaabee guutuu biyyattii qabata bara dirummaan teessan kan kanaaf ijoolleen teenya walloo ijoolleen teenya arsii dhageeffadha annaam sidhaama ijoollee arsii ijoolleen baalee gabba'a nageenya feena nuti walloon tokko walloon Oromoodha nuti walloon obboloodha waliin jirra jedha gabbaa nageenya labsa afarsaan bakka nun bu'u jedha gabbaa lallaba akka qoshashaan takka afarsaa jalatti ijaaramte ijoollee walloo waagona jettee deddeemtu kun booda gatii guddaatiin kafalchiisa wallaahi aarsaa guddaatiin kafalchiisa annugaan isinitti himan aarsaa guddaa guruppii keessa nagaa argeetiin jiran dhageeffadha sagalee kiyya na waraabadha guruppii gabba'anii wal ijaaranii ijoollee walloo takka nama takka yookiin nama lamaan takka waagoonee agarsiisuu qabna ajjeesnee agarsiisuu qabna jedhanii keessaa wal mari'ataa jiran okay ajjeesnee agarsiisuu qabna jedhanii keessaa wal mari'ataa jiran nama takka akka nama lamaan sadan takka waliin buufnee meeshaa binnee fi bakka isin jirtu dhannee ajjeesnee agarsiifnee akkasiin maqaa artii kanaan kaafne dhiira walloo takka ajjeesuun sinii miti jechuudha amaarrii biyya isaa keessatti walloo takka ajjeeseeti isaan irraa namni dhibbi takka namichi dhibbi lama dhumachaa jira walloon nama du'aaf bakka qabu miti annugaan isinitti dhaama abaluu ajjeesnee afaan qabachiisnaan keessan sun balaa guddaa ofitti fidaa jirtan balaa guddaa rakkoo guddaa ofitti fidaa jirtan nama takkarraa ajjeesnee afaan qabachiifne akka walloon ganaa maqaa artiin kaafne goonaa walloon osoo isin nama 10 irraa fixxanii nama 300 isinirraa fixxi malee afaan hin qabattu kana keessatti immoo gidduu Oromoo fi Oromootti rakkoo dhufa akka Oromootti rakkoo guddaa ijoollee miskiina irratti rakkoo dhufa ijoollee maqaa artiitiin biyya kana deemtu irratti rakkoo dhufa dhaabbadhaa nuti dhannees dhageeffachaa jira maqaa biraatiin hin jira amma guruppii san keessaanii maqaa ijoollee arsii baafadheen keessa jira nam beekan maqaa arsii baafadheen keessa jira guruppii san seeneetiin jira waan baay'ee jira garuu gabbaasuuf hin taa'amu jechuudha icciitii achi keessa jiru sana guutuusaa gabbaasuuf hin ta'a okay kanaaf waan kanarraa fagaadha nama gurguddaa fa'aa keessa jira guruppii san keessa nama gurguddaa fa'aa keessa jira miidiyaa kanarratti nama gurguddaa fa'aa keessa jira annugaan isinidha kanaaf irra dhaabbadha usumee afarsaa usumee dhama tokkoffaan usumeedhaa fi afarsaa amma usumeen asin ba'u viidiyoo mul'attu ni sodaattanii beekti isheen dhaltuudha ni sodaatti ilaali ni sodaatti afuuftuu barri isheen wanni isheen viidiyoo baqattuu maaliif ni sodaatti naannoo isheen jirtu sana ijoollee walloo jirti kanaaf viidiyoo asin baatu afata osoo duute sodaattiidha guyyaa takka qabamte ilaa viidiyoo as baate afarsaan garuu inni dhokatee jira bakka jiruutti dhokatee jira bakka duraan ijoollee naannoo walloo ijoolleen jirturraa fagaateeti bakka ijoolleen arsii fi baalee baa jirtu gidduu galee jira okay Iki jibdi hundi ishee sodaattuudhaan dhugaa rabbii isinitti himan keessattuu ijoolleen teenya ijoolleen baalee afarsaa balaaleffadha afarsaan diina keessan guddaadha diina keessanii afarsaan irraa fagaadha gabbaatii labsadhaa nuti akka baaleetti keessan jirruu jedhan laba amma sikkoo mandoon takka nuti addaa isin godhaan jirru bara ijoolleen baalee takka namtutti hin beektu boo nama qabaan jirtu nagaan dalagatti akka rakkoon maqaa ijoollee baalee isinirra hin geenye gabbaa lallabadha sodaattuudha ijoolleen baalee akkasi ijoolleen baalee maaloo isin jechaa jira sobee gabbee isin arrabsu jira gabbaa nuti ijoolleen baalee nagayaa nuti Oromoo waliin tunnu biyya rabaa ka dhufneef naga bar biyya kana ka dhufteef gootummaa fi miti bar gootummaa miidhuu matanatu gootummaa kenneef hin gabbaatii lallabatti malee biyya kana ka dhufteef dalagaa dhufne biyya kana namni nama tumuu fi yookiin nama ajjeesuu dhufe hin jiru yoo dhiira taate daangaa Oromiyaa dhaqee hidhadhuuti kijibduu wal geesse ijoollee walloo as ka dhuftuuf qawwee bitachuu fi kilaashii bitachuu fi adeero kilaashii bitachuu as keessatti illee ijoollee walloo namni shugutii ijoollee baay'ee qaban ijoollee baay'ee beekan ijoollee shugutii qabdu wallahi sikkee baatanii ijoollee walloo guutuu biyya kana keessa jirtu namni sikkiin hin qabne ni xiqqaata
Ani ijoollee walloo nama sikkina malee deemtu argeen beeku tokko. Namni ijoollee walloo immoo baay'inaan amma irra guddaa ta'e shugguxii qabdi biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti shugguxii qabdi. Ijoollee walloo irratti lola labsuu jechuun lubbuu teessan irratti lola labsuu jechuudha. Gabbaatan ijoollee walloo wajjin nuti akkas nuti ijoollee maal Ramzaa takka faama Ramzaa bichaa Ramzaa jedhan sana jala jirra tidisa guyyaa takka bichaa inshallah. Dhuufuu isaa keessaa na goofte jira. Rakkoon hin jirtu. Yoo afaan qabatee ta'a kanamatti. Yoo afaan qabachuu baate immoo afaan qabachiiftu. Gaafa namni takka gabbee immoo amma walloo irra duuluu jiru walloo arrabsuu jiru moo waa ta'e ijoolleen arsii ijoolleen si koomandoo gabbaa bo'aa taaziyaa ta'a guutuu bakka jirtanii ka biyya alaas ka biyya keessaas ka biyya arabaas ka biyya faranjiis gabbaatan ijoollee wandoo ijoollee si koomandoo takkas ta'e ijoollee maaloo takkas ta'e akkas shoggote ijoollee walloo afaan bantanii ijjitanii jechuudha. Gaafa san taaziyaa teessan guutuu keessa wal geessanii. Taaziyaa teessi wal gabbaate guutuutti qabu.